Yooyyaa barattoota nageenyi koo bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu hordoftoota chaanelii barataa Tutorials viidiyoo har'a keessatti qabadhee kan isin dhufee Introduction to Emerging Technology koorsii Freshman irratti kennamudha. Chaaptarii lammaffaasaa Chaaptar 2 Data Science kan jedhu qabadhee dhufeera. Namoonni chaanelii kanaadhaaf haaraa taatan subscribe godhaa, viidiyoon kun isinitti tolee like godhaa, share godhaa namootaaf illee namoonni akka itti fayyadamaniif gama keessaniin akka tumsanaaf gootan viidiyoon haaraa gaarii ta'an kana caalaatti bareecha akkasiin dhiyeessuudhaaf gama keessaniin akkana deeggartan gamanumaan isin gaafadha. Gara waliin qo'achuu keenyatti haasennu. Chaaptariin kuni mata dureen isaa akkuma ilaaltanii Data Scienceedha. Data Science maali kan jedhu sirriitti ilaallachuudha. Akka walii galatti chaaptar kana keessatti wantoonni gurguddoon barachuuf deemnu tokkoffaa irratti what is Data Science kan jedhu hiikama isaa jechuudha. Sirriitti bartuu. Lammaffaa immoo what is data and what is information. Data versus information garaagarummaan isaanii tokkummaan isaanii maali kan jedhu ilaaltu. Itti aansee what are data types and the representation of data. So data type fi representation isanii adda baaftanii ni hubattu. Kan biraan what are the data value chain. Data value chain maalidha kan jedhu tokko tokko isaas ilaalla. Akkasumallee wanti konseptii guddaan haaraa ta'e isin keessa jiru yoo jiraate what is big data. Big data maal akka ta'e ittiin barattu. Akka walii galatti yaadonni gurguddaan jiran as keessaa gara shaniiti jechuudha. So tokko tokko ilaallu taadee. Overview data science gaafa ilaallu what is data science jedhamtanii gaafatan maal inni wanti kun wanti sun dubbisuuf deemtan wanti sun barachuuf deemtan kun. So as its definition is mentioned here, data science is a multidisciplinary field. Multidisciplinary field that uses scientific methods, processes, algorithms, and systems to extract knowledge and insights from the structured and semi-structured and unstructured data. Maal jechuudha kun? Definition kana keessa termiiwwan gurguddaa baay'eetu jiru. Tokkoffaa data science is a multidisciplinary field jedha. Kun jechuun maal jechuudha? Data science akka disciplinary tokko otoo hin taane multidisciplinary jechuun disciplinary garaagaraa bakka garaagaraatti fiildiiwwan garaagaraa of keessatti kan hammatedha jechuudha. Data science keessa fiildiiwwan gurguddaa baay'eetu jira jechuudha. So disciplinary tokko otoo hin taane multidisciplinary. Multi gaafa jedhu kun jecha baay'ee ta'uu isaa agarsiisudha. Tokkoof isaa ol lamaaf isaa ol ta'uu isaa agarsiisudha. Kan ibsuufidha. Kan biraan it uses what data science uses scientific methods. Scientific method mala saayinsii hawaa jechuun callisee dhuma wanta sammuu keenyumaan yaadne ofii keenya goone otoo hin taane scientific method jechuun bifa hypothetically ta'eetiin bifa research based ta'eetiin scientific method baay'ee jira, gosa garaagaraa jira. Steeppiiwwan sana keessa kan darbedha. Scientifically waan darbedha malee waan makkootti funaannu miti. Kan biraan it uses process. Process jechuun adeemsa of keessaa qaba jechuudha. Adeemsa ittiin waa hojjetan adeemsa of keessaa qaba. Adeemsa wayii kan hordofee deemudha. Kan biraa algoritmii. Algoritmii jechuun it is a step itti solutionii problemii tokko solve goona jechuudha. Rakkoon nu kenname yoo jiraate rakkoo sana tooftaa yookaan mala maaliin fura kan jedhu kan qo'atu algoritmiidha. So data science algoritmii fayyadamaa jechuudha. Kan biraan immoo sistema garaagaraa for example different tools, different materials, software, hardware garaagaraa kan fayyadamee hojjetudha jechuudha. Maal gochuuf kaayyoon isaa immoo what is the purpose of this data science? It is to extract knowledge and insights. Knowledge insight yookaan jechuun maal jechuudha? Daataa nu kenname jira. Daataan kun gosa garaagaraa jira yookaan unstructured yookaan static yookaan semi-structured ta'uu danda'a. Akkaataa garaagaraan daataan jiraataa jechuudha. Daataa sana keessaatii beekumsa wayii baasuudhaaf
meetodiiwwan garaagaraa yookaan wantoota garaagaraa fayyadamee kan hojjetudha jechuudha. Kanaaf akka walii galatti daataa saayinsii jechuun maal inni maltiidisipilinarii fiildii wayii meetodii garaagaraa fayyadamee meetodiiwwan saayintifikii meetodii piroosesii garaagaraa algooritimii garaagaraa fayyadamee daataa keessaatii odeeffannoo yookaan beekumsa yookaan wanta xiyyeeffannoo wayii keessaa baasudha jechuudha. Kana jechuun jecha gabaabaatiin daataawwan isin kennama. Daataa sana haala garaa wantoota garaagaraa meeshaa garaagaraa tuulii garaagaraa fayyadamne odeeffannoo yookaan beekumsa wayii yookaan immoo hubannoo wayii yookaan konkuluuzinii wayii keessaa baasuudhaaf wanti nuti goonu daataa saayinsii disipiliiniin qo'atu waa'ee kana daataa saayinsiidha jechuudha. Okay. It is much more than analyzing data. Data saayinsiin daataa analyze gochuu qofatu miti. Wantoota baay'ee of keessaa qaba. Wantoota garaagaraa gaafatu qaba. It requires roles. Jechuun gahee namoota garaagaraa irratti hirmaatanii namoota multidisciplinary erga ta'eeti namoonni fakkeenyaaf mathematicsii danda'an namoonni psychology irratti bobba'an namoonni electrical engineers ta'an namoonni networking irratti hojjetan namoonni kun hundi isaanii participate godhanii wanta irratti hojjetanidha malee waanuma daataa haala salphaatiin analyze godhu wayii tokko miti. Sanaa olittidha jechuudha. So it requires range of skills, skillii garaagaraa kan gaafatudha. Wantoota baay'ee of keessaa qaba daataa saayinsiin kuni. So wantoota kana kan of keessaa irratti hojjetudha jechuudha. Fakkeenya tokko tosee fudhadhee namni tokko waa'ee bineelda tokko qo'achuu barbaadaa jennu. Achi keessaa daataawwan garaagaraa walitti qabee daataa sana keessaatii waa'ee beekumsa waa'ee waan sana irratti baasuu barbaade yoo ta'e namoonni achirratti participate godhan namoota baay'eedha. Tokkoffaa namoota beekumsa kompiitaraa qaban hin barbaachisu. Beekumsa soofteerii haardweerii qaban barbaachisu. Inni kan biraan immoo namoonni animal saayinsii baratan yookaan veterinarii baratan baay'ee barbaachisu. So it requires a range of skills kan jedhe kanaafidha jechuudha. So for example, let's consider the idea of thinking about someone data involved in buying a box of cereal from store or supermarket. Fakkeenyaaf namni tokko supermarketii wayii deemee midhaan wayii bituu barbaadeera haa jennu. Haala kamiitiin jechuun daataan saayinsiin haala kana keessatti akkaataatti daataan pirooses ta'u haala kamiin ilaalaa kan jedhu daalas keessatti. Fakkeenyaaf namnichi bitatu barbaade kuni gosa midhaanii barbaade haa filatu xaafii isaa ta'uu qamadii waan barbaade jechuudha. Wheat, teef waan barbaade haa ta'u. So maal godhee galaa namichi wanta barbaade sana nootii buukii isaarratti barreeffata. Kun egaa nootii buukii isaarratti wanti barreeffatu suni xaafii kana yoo ta'e fakkeenyaaf xaafii amma kiiloo amma kana gosa isaa adda baasee galmeeffate kaa'ata jechuudha. Kuni maal jechuudha? Yeroo kana daataa ta'a jechuudha wanta achirratti barreeffate. Egaa daataan kan sun immoo akkamiin piroosesii ta'ee wanta barbaade sana wanta hojjechuu barbaade sana galmaan gaha kan jedhu ilaalla. So when you get to the store, you use your data as a reminder to grab item and put it into your cart. Bakka stoorii sana gaafa ga'u gaa namichi kun nootii buukii isaa irratti jalqaba maal barreeffatee jira? Waan barbaade barreeffatee jira. So isa akka wanta nootii buukii irratti barreeffame akka wanta isa yaadachiisu wayii tokkotti yaadachiiftu godhee fayyadameetu maal godhachuudha? Itemii sana waan bitachuu barbaade sana filataa jechuudha. So erga kana godheen booda you also have to a coupon. Egaa waan sana yaadatee booda immoo couponii waan sana ittiin bitu qabataa jechuudha. Eessarraatii qabataa iddoo stoorii sanatti qabata. Achi booda maal godha? Kaasheriin waan sana maal godha? Iskaan godha. Wanta couponii sanarra jiru iskaan godha jechuudha. So inni kun immoo giving you predetermined discount. Yeroo inni kaasheriin sun couponii kee isatii wanta dura daataa qabattee gosa midhaan filattee sana ibsu yeroo inni iskaan godhutti hamma midhaan sana gatii midhaan sana wanta duraan murtaa'e tokko siif mul'isa jechuudha. So the small piece of information that began at scribble jechuun barreeffama xiqqoo nootii buukii irratti barbaadde maal jechuudha bakka garaagaraa deemee iddoo garaagaraatti deemeetu akkaatii waan sana hojjetuudhaaf yookaan decision wayii tokko harka ga'u isaan taasiseera jechuudha. Okay. So on the trip from your pencil to manager's desk, the data went through many transformations. Data ati isarratti qabatte nootii buukii irratti qabatte nootii buukii irraa gara kuuppooniitti itti darbe kuuppoonii sanarraa iskaan ta'e iskaan argatee kaasheriin iskaan godheen booda gatiin isaa himamee manaajera bira deemee manaajera siree waan kana galmeesse qabe agartee wanti kun wanti informationii xiqqooti waraqaa keessatti barreeffatte kuni bakkeewwan garaagaraa deemtee wantoota garaagaraa keessa galtee hojii garaagaraa hojjette jechuudha. Inni kun maal ibsa jechuudha?
Data saayinsiin akkaataatti daataa wayii process godha, akkaataatti daataa analysis godhu sana kan nuuf ibsudha jechuudha. Kana keessatti egaa akka sila jenne daataan tokko it needs different skills, it requires multiple skills, multiple roles jenneerra. Kanaaf rooliin garaa garaa jiru. Fakkeenyaaf yeroo kuppoolii sanarraatii kaashiriin iskaan godhetti maal godheera hardweerii fayyadameera. Tuulii fayyadameera. Hardweerii baarkoodii iskaanerii kan jedhamu fayyadameera jechuudha. Maal godheera immoo itti collected data. Itti collected manipulated transmitting and storing data. Baarkoodiin suni data kuppoonii keessa jiru sana maal godha collecti godheera. Kanaaf iyyuu involve ta'eera jechuudha. Rooliin tokko roolii hardweerii. Kan biraan soofteerii garaa garaas keessatti involve ta'a. Inni kun maal gochuudhaanidha? Data organize gochuudhaan, aggregate gochuudhaan, visualize gochuudhaan, present gochuudhaan wantoota kana kanatti participate godheera jechuudha. So maal godheera jechuudha? As a whole, finally many different human systems were involved working with the data. Data kana keessa jechuudhaaf namoonni irra participate godhan roolii garaa garaa qabatanii hardweerii, softweerii, humna namaa harka kana hunduu kan barateetu maal godha jechuudha. Daataan kun process godhee midhaan ati barbaaddu sana bitachuu dandeessa jechuudha. So gartanii data saayinsii wantoota akkasii of keessaa qaba. Okay. Now we have seen what is the data science. Data science maal akka ta'e ilaalleerra. Data science maal akka fayyadamu ilaalleerra. Maal akka saka qabatu ilaalleerra. Amma what is data kan jedhu ilaallaa jechuudha. So what is data and what is information? What is the difference? Sirriitti ilaalaa kana. So what is data? Data is the representation of facts, concepts, or instructions in the formalized manner. Kana jechuun maal jechuudha? Data jechuun wantuma faaktii bakka bu'u. Faaktii jechuun maal jechuudha? Faaktii bakka bu'u jechuun dhugaa wayii tokko jira jechuudha. Dhugaa wayii waa'ee waan tokko kan ta'e ibsu wayii. Wanta wayii tokko ibsu wayii tokko maal jechuudha? Data ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf let's consider facts. Faaktii tokko fudhanne for example let's say a cow eats grass to jenne saani marga nyaata to jenne faaktii jirudha kun. Faaktiin sun daataadha jechuudha. Daataa bakka bu'aa jechuudha. Konseptiiwwan garaa garaa, yaadota garaa garaa jechuudha. Inistiraakshiniiwwan garaa garaa kan bakka bu'udha jechuudha. Haala qindaa'aa ta'een ta'uu qaba malee formalized ta'uu qaba. Organized way ta'uu qaba malee callisee miti. Kanaaf it's a representation. Odeeffannoo waa'ee wantootaa bakka yookaan immoo dhugaawwan wantootaa, yaada wantootaa, ajaja wantootaa bakka bu'ee formalized ta'een kan qabatee jiru daataadha jechuudha. Daataan kun egaa bifa maaliitiin kaaraakteriidhaan bakka bu'a. Alfaabeetiiwwan garaa garaa of keessatti qabata. Dijitiiwwan garaa garaa of keessatti qabatudha. Specialized character kan jedhamani plus minus forward slash asterisk garaa garaa less than greater than equal warra kana fayyadameetu bakka buufannaa jechuudha. Fakkeenyaaf mathematics keessatti fakkeenyaaf 2x plus 1 equal with 3 kan jedhu kuni daataadha jechuudha. Data represent ta'ee jira bifa numbers digitii garaa garaa fi special characterii fayyadame. Akkasumas immoo A to Z alphabets kan jedhaman wantoota garaa garaa barreeffamoota garaa garaatiin kan bakka bu'u daataan bakka bu'a jechuudha. Daataan sana qabatee jira jechuudha. So daataan kan erga ta'eeti what is information? Information immoo it is the processed data on which decision and actions are based. Information kun immoo daataa mata'ee daataa processed ta'edha. Daataa processed levelii wayirra darbeera jechuudha. Wanta wayi irratti actionii wayi irratti fudhatame, hojii wayi irratti hojjetameera, process ta'eera. Kanaaf iyyuu erga process ta'eeti decisionii wayi daataa process irratti hundaa'uudhaan fudhatamuu danda'a. Actionii wayi irratti fudhatamuu danda'a. Fakkeenyaaf maal isin jedha fakkeenya daataa tokko cow eats grass erga jennee saani marga nyaata erga jennee fudhannee this data garuu ammayyu fuulii miti. Fakkeenya process ta'e cow eats grass jenneeti graasii akkamii immoo graasii fakkeenyaaf graasii taayipii garaa garaa jira. Graasii gosa akkasii kana nyaata sana nyaatu jennee graasii ta'eyyuu graasiiwwan gosa garaa garaa jiraachuu danda'u. Sanallee adda baasaniit booda sa'a sanaaf wanta barbaachisu wayii tokko kenninaaf. Graasii gosa graasii garaa garaa jiran keessaa marga
isa ishee nyaachuu dandeessu qopheessinaaf sun maal ta'a jechuudha informationidha. Informationii kanarratti hundoone sa'a sana waa dhiyeessineerra decisionii wayii fudhanneerra jechuudha. So this is information. Okay. It is data that has been processed into a form that is meaningful. So hiika wayii qabaa jechuudha. Abstract miti wanta namaan galatoo hin taane information more the meaningful. We can take an action, a decision, depending on that information, on the data, depending on the data. So, it is interpreted data. Data hiikamee yookaan hiikaa wayii kennuu danda'u jechuudha. Data wayii kennamee ka'ee sarratti immoo hiikiin wayii yoo kenname maal ta'a information ta'a jechuudha. So, it is created from the organized, structured, processed data in particular context. So, daataan nu kenname tokko bifa processed ta'een structured ta'een yookaan immoo organized ta'een yeroo taa'utti gara kamii dhufa gara informationitti jijjiirama jechuudha. So in short information data irratti hundaa'a. Data sanarratti processii garaagaraa organization garaagaraa gaafa hojjennudha gara informationitti finnaa jechuudha. Malee daataan mataan isaa meaningful ta'uu danda'u decision irratti fudhachuu hin dandeenyu jechuudha. Okay. Data processing cycle egaa information argachuudhaaf data process gochuu qabdanneerra. So gara information itti dhufuudhaaf processiiwwan daataan keessa darbu cycling keessa darbu jira jechuudha. So as keessatti kana ilaalla. Data processing jechuun maal jechuudha? Is restructuring and reordering of data by people or machines to increase their usefulness and add values for a particular purpose. Kana jechuun maal jechuudha? Daataan tokko yeroo nu kennamutti restructure goone qindeessine jechuudha. Dura structure hin taane qindeessine order goone bifa maaliitiin maal fayyadamne namoonnis order gochuu danda'u. Maashinoonni garaagaraas order gochuu danda'u. Kana maal godhachuudha? Akka inni faayidaa wayii qabaatu yookaan akka inni kaayyoo wayiidhaaf oolu gochuun kuni data process gochuu jedhama. Yaarsisin gochisuudhaaf daataan jira. Data sana maal goona order goone structure goone sirreessine bifa garaagaraatiin gaafa qindeessine akka inni faayidaaf oolu gochuudha jechuudha. Akka inni faayidaa addaaf oolu kaayyoo addaaf oolu tokko gaafa goonu data process goone jedhama. Egaa steppiiwwan garaagaraa jiraatu data process gochuudhaaf steppiiwwan sadii jiru basically. Tokkoffaa inputiidha. Lammaffaa processingidha. Sadaffaa immoo outputidha. Kana jechuun jalqaba outputii wayii jira. Data wayiin jiraata jechuudha. Data sana fuunee immoo restructure gochuudhaan reorder gochuudhaan namas haa ta'u maashiniinis wantoota garaagaraa irratti hojjetee akka inni faayidaa qabeessa ta'u akka inni kaayyoo wayiif oolu godha. Kana booda outputii wayii baha jechuudha. Outputii wayii tokko hin baha. Outputiin sun immoo itti fayyadamamaa jechuudha. Kana irratti dhaabbannee outputii sana irratti dhaabbannee we can make a decision. We can make what? Take an action. Okay. So what is input? Input data is prepared in some convenient form for the processing. So egaa jalqaba irratti galtee nuti galfannu inputiidha jechuudha. Daataan tokko akkaataa process ta'uu danda'uudhaan maashinii keessas haa ta'u namatti kennamuudha jechuudha inputiin jalqabaasaa jechuudha. Jalqabbii daataa itti process ta'uu eegaluuti. Isa booda erga keessa galfinee booda erga galtee itti fudhannee booda process ta'a. Kana jechuun daataan sun jijjiiramaa jechuudha. Maal gochuudhaaf gara daataa biraatti daataa baree kan faayidaa qabaachuu danda'u tokkotti jijjiiramaa jira. Kana jechuun process ta'e. Sana booda erga process ta'e maal ta'a? Outputii wayii baasa. Kanaaf wanti process ta'e suni maal ta'a jechuudha? Walitti qabama. Walitti qabamee collect ta'etu faayidaa wayiif hojii wayiif kan oolu ta'a jechuudha. So these are the data processing cycles. Three input, out, process and output jechuudha. So data types and the representation. Data type egaa gosa garaagaraa jira. Data type jechuun attribute data sanaa jechuudha. Wanta eenyummaa data sanaa ibsudha. Daataan sun maal akka ta'e adda baasee kan ibsudha. So programming keessatti yeroo hojjennu keessatti compilerii yookaan interpreterii kan jedhamu jira. Compilerii yookaan interpreteriin kun maal software wayiiti. Software karatti koodiin barreeffamudha. Koodii wayii gaafatti barreeffamu bifa daataatti itti kennama. Sana booda compileriin sun daataa sana hubachuu qaba. Maal gochuudhaaf? Outputii wayii baasuudhaaf. Fakkeenya isin fudhachuudhaaf namni tokko geemii wayii hojjechuu barbaadeera jennu, develop gochuu barbaadeera jennu. Geemii sana hojjechuudhaaf inputii wayii barbaachisa. Inputiin sunis bifa koodiidhaan itti dhaqa.
koodii sanaa fi daataawwan garaagaraa bifa barreeffamaanis haa ta'u qindaa'een kennamaaf. Sana booda kompaayilarii yookaan interpreeteriin kunii daataa sana fudhatee pirooses godha. Pirooses godhee booda outputii koo kenna. Outputiin sun maal inni geemii isa taphatamu ta'a jechuudha. So egaa kompaayilarii yookaan interpreetarii kanaadhaaf soofteeridha kan jarri kun lamaan isaaniiyyuu daataa taayippiin itti kennamu adda baafamee itti himamuu qaba. Itti himamni taanaatiin misunderstanding godha yookaan immoo daataa sana fayyadamuu dhiisuu danda'a jechuudha. So kompiitara keessatti kompiitar piroogiraamiing daataawwan taayippii gosa garaagaraa jira. Tokkoffaa integers int bifa intiidhaan kan bakku. Integer jechuun the whole number kan of keessatti store godhudha. Daataan gosa integer jedhamu kana whole number of keessatti qabata. Fakkeenyaaf lakkoofsan 0 jedhaman 0 1 2 3 lakkoofsan akkasii kun 1,000 100 warri kun integerota jedhamu. Computer programming jechuudha. Kan bira buuliyaanidha. Buuliyaans kun immoo maal inni wanta daataa true yookaan false jennee adda baasnee dubbachuu murteessuu dandeenyu daataa taayippiin akkasii buuliyaani jedhama. Kan biraan kaaraakterii yookaan kaara. Kun immoo single kaaraakteriidha. Kaaraakterii tokko A, B jennee waanta keenya jechuudha. Okay. Kan bira daataa taayippiin floating point or floating or point numbers float. Kun immoo real number yookaan bifa deesimaaliidhaanidha. Inni kun whole number fakkeenyaaf tokko jenne tokkumadha. Fakkeenyaaf asitti immoo A jenne A dhama. Inni kun immoo floatingiin kun immoo 1.2 wanti jedhaman kuni floatingidha jechuudha. Lakkoofsa real number ta'an jechuudha. Alphanumerical strings kan jedhaman immoo alphanumerical string kan jedhaman combinationii kaaraakterii fi numbers of get kan qabatudha jechuudha. So these are the data types in computer programming. Akkanatti qoodamu haala kanaatiin adda baafneetu kompaayilarii yookaan interpreetarii keenyatti kennine sana booda interpreetariin keenya maal godhachuu daataa sanatti hojjechuu danda'a. Okay. Kan biraan immoo data type from the data analytics perspective. Inni sila computer programming jedha. Kun immoo data analysis wanti jedhamu jira. Sirriitti hundoonee immoo bakka meeqatti qooda bakka sadiitti qooduu dandeenya. Tokkoffaa structured, lammaffaa semi structured, sadaffaan immoo unstructured kan jedhamudha jechuudha. So let's see this all. Structured data wanti jedhamu this is predefined data model and is therefore straightforward to analyze. Structured data jechuun qindaa'eera jechuudha. Salphaatti analyze gochuudhaaf baay'ee kan salphaa ta'edha. Haala salphaatiin analyze gochuu kan danda'udha. Adda baheera predefined ta'eera. Maal akka ta'e maal akka ibsu hundisaayyuu sirriitti predefined ta'eera. Haala salphaatiin analyze gochuu kan dandeenyudha. Yeroo baay'ee bifa taabulaarii yookaan bifa gabateedhaan kan taa'udha. Bifa roof kolomanii jechuudha. Bifa rogaa fi bifa garaagaraatiin kan qindaa'edha. Fakkeenyaaf Excel faayilii fi SQL database. Excel faayilii fakkeenyaaf gaafa fudhattanii qabxii barattootaa yeroo kaanitti maal jedhu lakkoofsa tokko tartiiba lakkoofsa tokkoon jedhee gadi fufuu jira. Students name jedhee jira. And result isaa fakkeenyaaf grade isaa akkana kanatti kaa'ee jira. Kanaaf iyyuu predefined ta'e bifa qindaawaa ta'eetiin waan taa'ee jiruudhaaf inni kun structuredidha jechuudha. SQL nisuma akkasuma database wanti jedhamu jira. Fakkeenyaaf odeeffannoowwan garaagaraa kanneen bakka biraatti kuusan sarvarii irratti wantoonni kuufaman kuni bifa SQL'dhaan kan ta'anidha. Odeeffannoo waa'ee wantoota garaagaraa jechuudha. Inni kun structuredidha jechuudha. Kan bira semi structuredidha. This data that does not conform with formal structure of data model. Jechuun formal structure ni kan ta'anidha. Ammayyuu processii wayii kan gaafatanidha jechuudha. Jechuun more waa wayii processii adda godhachuu kan qabanidha. Predefined miti jechuudha akka structured. However, it contains tags and other markers. And known as self-describing structure. So fakkeenyaaf JSON fi XML yookaan HTML fa'aa fudhachuu dandeessu. Isaan kun maal inni bifa koodiitiin kan barreeffamanidha. Bifa koodiitiin barreeffamanii jiru. Warra semi structure jedhaman kun jechuudha. Bifa koodiingii gaafa saniin jedhu computer programming keessatti shuugooti. Bifa sanaa barreeffamanii jiru. Garuu ammayyuu wanta wayii process wayii ta'uu qabu. Wanti steppii isaan hafu jira jechuudha. So bifa taagiidhaan barreeffamanii taa'u jechuudha. So isaan kun maal jedhamu?
semi structured data jedhamanii beekamu. Kan biraan unstructured data dha. Inni kun immoo information either does not have predefined data model or not organized in predefined manner. Kanaaf inni kun immoo isa duraarra iyyuu semi structured irra iyyuu unstructured dha iyyuu unorganized dha jechuudha. Hin qindoone seeraan tottolee kan hin teenyedha. Yeroo baay'ee barreeffama kan qabu barreeffama faddeetii guyyootaa fi lakkoofsota wantoota garaagaraa kan qabudha. Kanaaf ammayyi piroosesii cimaa kan gaafatudha jechuudha. Fakkeenyaaf audio garaagaraa, viidiyoo garaagaraa, NoSQL database wantoonni kun unstructured data jedhamee beekama jechuudha. Kan biraa data typing jiru metadata dha. Metadata jechuun metadata is data about data. Waa'ee data tokkooti odeeffannoo isaa kennu jechuudha. Odeeffannoo isaa waa'ee data tokkoo kennu deebisanii ibsu jechuudha. This data about data provides additional information about a specific set of data. Fakkeenyaaf osoo fudhannee footoo keessan jalatti details kan jedhu galtanii ilaaltan setting jala galtan details isaa ilaaltanii maasinii ibsaa guyyaatti footoon sun ka'ame saayizii isaa akkanumallee storage isaa hammam akka megabyte yookaan gigabyte hammam akka store gochuu danda'u waan kana location inni itti ka'e wantoota akkasiiti kan inni qabatee jiru. So footoon sun data tokkodha, unstructured data dha. Garuu data sanarratti immoo odeeffannoo wayii qindaa'ee jira. Inni immoo metadata dha. Maaliif data waa'ee data ibsudha jechuudha. Okay, so metadata baay'ee big data keessatti fuulduratti ilaalla, baay'ee barbaachisaa akka ta'edha. Okay, so the next one is data value chain. Data value chain kun maalidha kan jedhudha. This was introduced to describe information flow within big data system, a series of steps needed to generate value and useful from data. Kana jechuun maal jechuudha? Data value chain kun yeroo baay'ee big data system keessatti hojjeta. Big data jechuun data bakka just very complex data. Very complex data jira. Big data kuma qaasarraa data baay'ee complex ta'e baay'ee wantoota garaagaraatiin wantoota jedha hojjetamedha. So achi keessaatii akkaataa informationiin qindaa'ee jiru. Akkaataa informationiin generate ta'uu danda'u. Kana akkasumas immoo akkamittiin data sana keessaatii value yookaan insights kan jedhaman jechuudha. Achi keessatti akkamittiin baafnaadha. Odeeffannoo yookaan immoo wanta barbaadame tokko jira miti. Fakkeenyaaf odeeffannoo tokko keessaatii waa hubachuu barbaanne yeroo ta'e data tokko keessatti waa adda baasfachuu barbaanne yeroo ta'e haala kamiitiin data sana keessatti adda baafanna, akkamittiin generate gochuu dandeenya kan jedhu kan qo'atu data value chain dha jechuudha. So steppiiwwan garaagaraa qaba. Series of steppii garaagaraa keessa darbeetudha jechuudha kun hundi kan dhufu. So steppiiwwan gosa garaagaraa jiru. So fakkeenyaaf asirratti akka hundeessan data acquisition kan jedhu, data analysis, data curation, data storage, data usage kan jedhaman isaan kun steppoota garaagaraati. Steppiiwwan data tokko keessaa wantoota garaagaraati value garaagaraa yookaan immoo insight garaagaraa keessaa baasuu dandeenyudha jechuudha steppii kana hordofne. So data acquisition steppii tokko dhaga. Data value chain keessatti jechuudha asittiin kaaseen ture. Data value chain keessatti steppiiwwan garaagaraa jira jenneerra. Odeeffannoo wayii tokko yookaan immoo wanta barbaannu tokko achi keessaa baasuudhaaf jechuudha. Especially business keessatti wantoota baay'ee nama gargaaruu danda'udha. Business tokko keessatti haala gabaa yeroo marketing systemii wayii tokko yookaan immoo marketing decision wayii tokko fudhachuudhaaf data value chain baay'ee baafna jechuudha. Kanaaf steppiiwwan hordofuu qabnu jiru. So tokkoffaratti data acquisition jenneera. Data acquisition maalidha? Data gather gochuu, filter gochuu, keessaatti filuu, akkasumas immoo data clean gochuu, qulqulleessuu, adda baasanii fudhachuudha. Data acquisition. Data acquisition jechuun dursa tokkoffaatti daataawwan garaagaraa walitti qabanii qindeessanii filanii keessa adda baasanii qulqulleessanii gara data warehouse kan jedhamu kan gara dataatti daataan itti kuufamu tokkotti dabarsuudha jechuudha. So bakka kun egaa bakka challenge qabudha. Maaliif infrastructure baay'ee gaafata. Kana jechuun wantoota garaagaraa meeshaawwan garaagaraa humna namaa humna kompiitara baay'ee kan gaafatudha. Erga data sana walitti kuufnee walitti qabne gara data warehouse itti yookaan immoo data kuusaa dataatti galchinee booda gara data analysis jedhamutti dabarra. Data analysis kun maal inni it is
concerned with making raw data acquired amenable to use in decision making. Data fudhanne sana maal gochuudha? Bifa akkaataatti fayyadamuu danda'amuun akkaataatti gara deciisionitti nu fiduu danda'uutti sirreessuudha jechuudha, qindeessuu, jijjiiruudha jechuudha. Baqqatis changing the data akkaataatti fayyadamuu danda'amuutiin just bringing to something that is can help us to make a decision. So gara sanatti nu fiduudha. It involves exploring, transforming, modeling data with the goal of highlighting relevant data. Kana jechuun maal jechuudha? Wantoota of keessaa qaba jechuudha. Exploring just wantoota garaagaraa search gochuudhaan, wantoota garaagaraa jijjiiruudhaan, wantoota garaagaraa model gochuudhaan jechuudha. Eega akkas goonee booda maal gochuudha jechuudha? Just we look for the hidden information in that data. Odeeffannoo dhokkataa wayii keessaa baasuu danda'uudha jechuudha. Analysis gochuu jechuun data sana. Okay, data curation. Data curation uses active management of data over its life cycle to ensure it meets necessary data quality requirements. Amma gamaalanni data sana erga analysis gooneetiin booda dataan analyzed ta'e suni maal gochuudha? Manage gochuu qabna. Maaliif dataan kenname suni requirement wayii barbaaduu qaba jechuun wanta barbaadame wayiif qaba. Kanaaf sanaaf gahaa ta'uu qaba jechuudha. Wanta barbaadameef, decisionii barbaadameef, rakkoo furuu barbaadameef gahaa akka ta'uudhaaf hojii wayii irratti hojjetamuu qaba. Inni kunis immoo curation jedhama. So wanta barbaadamuuf akka ooluudhaaf sirreessuu, qindeessuudha jechuudha. Data analysis ta'e inni kun data curation jedhama. So it can be categorized into different activities like content creation, selection, classification, transformation, validation, preservation. Kana jechuun maal jechuudha? Data kenname sana isa organized ta'e yookaan immoo analyzed ta'e sana akkaataa barbaadamuun kaa'uu danda'uudha gaama. Bakka garaagaraatti qooduudhaan, keessaa filachuudhaan, kaan gatuudhaan, kaan fudhachuudhaan, kan sirrii ta'e fudhachuu, kan sirrii hin taane dhiisuudhaan wantoota akkas akkasii of keessaa kan qabudha jechuudha. So this is done by expert curators. Expert curatorii kan data curation irratti hojjetan jiru isaaniin kan hojjetamudha jechuudha. So the curators have the responsibility of ensuring that data are trustworthy, discoverable, accessible, reusable, and that fit their purpose. So curatorri kun maal godhu? Daataan kuni sirriitti amansiisoo akka ta'an, salphaatti argatamuu kan danda'aman ta'uu isaanii, fayyadamummaan isaanii gaarii ta'uu isaanii, haala barbaadamaniif gahaa ta'uu isaanii kana adda nuuf baasu jechuudha jarri kun. So step itti aanu maalidha? Data storage dha. Egaa maal goone? Jalqaba data keenya walitti maal goone? Acquire gooneera, acquisition jennee yookaan data gather goone, analyze gooneera. Erga sana goonetiin boodamuu maal gooneera? Data sana cure gooneera. Wanta barbaadamu level barbaadamu akka ga'uudhaaf keenyeera. Achii booda maal gochuudha? Data sana immoo store goona jechuudha dhumarratti. This is data storage jedhamee beekama kun. So this is the persistence and management of data in a scalable way. Kana jechuun data bifa tursiifamuu danda'uun, bifa just sirriitti manage ta'uu danda'uudhaan maal gochuudha? Data ol kaa'uu danda'uudha jechuudha. So data wantoonni ol kaa'uu danda'an sisteemoonni garaagaraa, sooftiweeriin garaagaraa, haardweeriin garaagaraa hin jiraatu. Fakkeenyaaf there is relational database management system wanti jedhamu jira. This is RDBMS jedhamee beekama. Data storage gochuudhaaf gargaara. Yeroo baay'eedhaaf kan itti fayyadamaa turanidha. Garuutii waggoota baay'eedhaaf durii kaastee waggoota 40 dura fayyadamaa tureera. Haa ta'uyyuu malee rakkoowwan garaagaraa qaba. Kunis akkaataa safartoo storage tokko fakkeenyaaf immoo safartoo data tokko gaafa store ta'u maal ta'uu qaba kan jedhuun gaafa ilaalamu RDMBMS kuni acid wanti jedhamu jira. Kana jechuun atomicity, consistency, isolation and durability jedhamu jira. So isaan kana sirriitti kan guutu ta'uu qaba. So database tokko jechuudha yookaan dataan tokko. So sababa kana dhabeedhaaf maal ta'eera? Yeroo baay'eedhaaf performance isaa gadi bu'aa ta'eera. So baay'inaan itti fayyadamuun isaa yookaan faultiiwwan baay'ee waan uumuudhaaf so baay'een isaa akka kanatti amansiisaa miti jechuudha. Garuu
teknooloojiin haaraa NoSQL kan jedhaman. NoSQL RDBMS kun yookaan Relational Database Management System kun daataa bifa ra'uuf qolamanidhaan ka'a. NoSQL garuu akka sanatti hin kaa'u. Bifa biraatiin ka'a. So baay'ee scalability isa guddaadha. So just akkaataa garaagaraatiin daataa bifa moodelii garaagaraatiin kaa'uudhaaf kan nu gargaarudha. So inni kun NoSQL kun RDBMS kana keessatti irra caalaatti baay'ee kan fayyadamamudha jechuudha. So cloud storage kan jedhamu jira hundarratti hin baranna. Cloud storage keessatti baay'ee NoSQL iddoo guddaa kan qabudha. Fakkeenyaaf AWS kan jedhamu Amazon Web Service kan jedhaman servisiiwwan NoSQL kan kennanidha. So bakka sanatti store gochuu dandeenya jechuudha. So data value chain kan jedhamu stepiiwwan kana of keessaa qabachuudha. Dhumarratti egaa store goonee maal goona we use the data usage jira jechuudha. So it covers data driven business activities that needs to access data. Egaa data store goonee booda biizinesiiwwan garaagaraadhaaf maal gochuudha data sana fudhachuutti fayyadamuudha. Analysis isa fudhachuudha. So the tools needed to integrate the data analysis within business activities. So bifa garaagaraatiin kallattii garaagaraatiin data sana qoodannee fayyadamuudha jechuudha. So this data usage is in business decision making can enhance competitiveness through reduction of costs, increased added value, or any other parameters that can be measured against existing performance criteria. Business keessatti daataan baay'ee gahee guddaa qaba. Daataan bifa qindaawaatiin taa'ee business keessatti decision garaagaraa fudhachuudhaaf baay'ee kan nu gargaarudha. Maaliif trendiiwwan jiran jijjiiramoon garaagaraa jiran waa'ee kastaamarii keenya qo'achuudhaaf waa'ee production keenya gatiiwwan jiran value isaan qaban kana hunduma adda baafanne namoota dorgoman business keessatti dorgoman wajjiniin dorgommii cimaa uumachuu dandeenya jechuudha. So data usage step isa dhumaati jechuudha. Kanaaf data value chain kun stepota kana keessa kan darbedha jechuudha. Okay, so let's come back to the concept of big data. Therefore, what is big data? Big data is a blanket term for non-traditional strategies and technologies needed to gather, organize, process, gather insights from the large data sets. So, come on. Amma duraan daataan bifa aadaa ta'eetiin fayyadamamaa turreerra jechuun prosesiiwwan garaagaraa keessa kan darbudha. Teknooloojiiwwan salphaatees fayyadamaa turreerra. Amma garuu in the modern era bara kana keessatti yeroo kana keessatti big data wanti jedhamu kuni data istiraatiijii baay'ee guddaa ta'e isa traditional irra baay'ee kan darbedha. Baay'ee guddaa kan ta'edha. Termii sanaaf kan fayyadamedha jechuudha. So kun maal godha teknooloojii garaagaraa fayyadama. Istiraatiijiiwwan garaagaraa kan fayyadama. Teknooloojiiwwan garaagaraa fayyadama. Kana fayyadamee immoo gaayyaa normaalii akkuma daataan gaazara ta'u organize process ta'u sanarraati maal godhachuudha odeeffannoon wayii baasa yookaan immoo insightii wayii gaafasni jedhamu odeeffannoo decision kennu irratti hundaa'uu danda'u tokko kenna. Garuu hammi daataa isaa kan durarraa baay'ee addadha. Wanta kamirraa fayyadama? It uses very large data sets. Akkasa duraanii akkasa traditionally small data sets osoo hin taane data setii baay'ee kan ta'an irraati kan hojjetudha jechuudha. So big data wanti traditional strategy irraa adda isa godhu maal inni teknooloojii cimaa fayyadamuusaa fi daataa immoo baay'ee guddaa fayyadamuudha. Okay. So the pervasiveness scale value of this type of computing have greatly expanded recent years. So akkuma computer dabalaa deemuun teknooloojii dabalaa deemuudhaan hammi daataa dabalaa deema. Yeroo kana immoo kosantii big data jedhamu kun dhufee haala kanaatiin bifa adda ta'eetiin bara kana keessa hojjetaa jira jechuudha. So this term is used for the collection of data sets so large and complex. Agartanii wanti irratti hojjetu big data kan hojjetu daataawwan baay'ee guddaa ta'anii fi complex ta'an baay'ee wal xaxaa irratti hojjeta. Akkasumas daataawwan process gochuudhaaf baay'ee ulfaatoo ta'an irratti hojjeta. Akkasumallee
wanti inni ittiin hojjetu irraa akka duraanii daataa manaajimentii tuulsii, daatabees manaajimentii tuulsii warra tiraadiishinaal ta'an fayyadamati, appilikeeshinii sana fayyadamati. Garuu tuulii addaatu jira, appilikeeshinii addaatu jira biig deetaadhaaf jechuudha. Sana maaliif isa duraanii yoo fayyadamu ta'e baay'ee cimachuu danda'a. Garuu tuulii haaraa, teekinooloojii haaraa fayyadamneetu daataa baay'ee ta'e tokko piroosesii gochuu dandeenya jechuudha biig deetaa keessatti. So here big data set kan jedhu jira. Kuni maal jechuudha? Store gochuufis ta'e piroosesii gochuudhaaf daataa baay'ee cimaa ta'edha. Large data set gaafa jennu jechuudha. The scale of a big data set is constantly shifting and may vary significantly from organization to organization. So big data set kan jedhamu kuni egaa organizationii garaagaraa gara bakka garaagaraatti baay'ee adda adda ta'uu danda'a. Akka tasan fayyadaman irratti hundaa'ee garaagara ta'uu danda'a jechuudha. Then waa'ee big data dhaggeessannee egaa big data akkuma maqaa isaati kana daataa baay'ee bal'aa ta'e, baay'ee guddaa ta'e, baay'ee kompileeks ta'e irratti akkanumallee teekinooloojii baay'ee non traditional hin taanetiin, baay'ee cimaa ta'eetiin, appilikeeshinii cimaa ta'eetiin daataa pirooses godhaa jenneera. So egaa big dataatiin kaaraakterii sadii qaba. 3V jedhamanii beekamu. Kaaraakteriin tokkoffaan vooliimiidha. Kana jechuun maal jechuudha? Daataa inni irratti hojjetu baay'ee guddaadha jechuudha. Amount isaa very large. Hamma zettabytesidha. Zettabytes jechuun baay'ee guddaadha. I think 10 to the power of 38 itti fakkaata ishee godha. Garuu baay'ee daataa guddaa irratti hojjeta. Kaaraakterii tokkoffaa isaatti vooliimiin isaa baay'ee guddaadha daataan sun jechuudha. Lammaffaa velocity. Velocity jechuun immoo data is live streaming or in motion. Hammi daataan adeemu yookaan stream ta'uu baay'ee kunillee guddaa akka ta'e agarsiisaa jechuudha. So daataa sana maal gochuu qaba? It must be processed. It must be passed from destination to the source to its destination in the short period of time. Haala salphaa ta'eetiin deemuu isaa so kanarree irratti characterize kan godhudha jechuudha. Kan biraan variety. Variety jechuun immoo daataan gosa baay'ee irratti kan hojjetudha jechuudha. From different sources, from many sources and from in the different forms. Formii garaagaraa fi source garaagaraa irraa kan fayyadamudha. Kan biraan veracity. Veracity jechuun immoo kan we trust the data. Kanarratti kan hojjetaa jechuudha. Daataan jiru sun accurateedha, sirriidha, amanuu dandeenya kan jedhu kaaraakterii akkasii qaba jechuudha. So wantoota sadii qaba. Vooliimiidha. Vooliimiin baay'ee guddaa ta'uu isaati. Velocitiin speedii isaa ilaallata. Varietiin immoo gosa isaa ilaallata. Veracitiin immoo amanamummaa isaa kan ilaallatudha jechuudha. So daataa big daataan kaaraakteriiwwan 3V jedhaman yookaan kan akkasii keessaa qaba jechuudha. Kun garuu 3V ta'uu qabu 4V ta'uu qaba. Maaliif wantoota afur ilaalas keessatti waan ta'eedha. These are 4V. Okay. So in this big data teknooloojii garaagaraa fayyadamna jenneerra. Teknooloojii sana keessaa clustered computing and Hadoop ecosystem kan jedhamu jira. Egaa big dataan daataa baay'ee guddaa kompileeks ta'e irratti kan hojjetu erga jenneeti wanti isa barbaachisu jira meeshaan teknooloojii isa barbaachisu jira. Teknooloojiin kun clustered computing kan jedhamu of keessaa qaba. Clustered computing jechuun maal jechuudha? Kompiitaroonni garaagaraa performance garaagaraa qaban walitti dhufanii bakka tokkotti daataa tokko irratti gaafa hojjetanidha jechuudha. So individual computers are often inadequate for handling the data at the most stages. Kompiitarri tokko tokkoon ishee daataa haala gaarii ta'eetiin qabachuu yookaan immoo piroosesii gochuudhaaf itti ulfaachuu danda'a. Kana gochuudhaan maal gochuu dandeenya? Kompiitaroota kilaasteriidhaan uumuu qabna jechuudha. Kilaasterii yeroo jedhan miidiyaa irratti dhaga'uu dandeessu. Kilaastera qonna kilaasteraan facaasuu wanti jedhamu, qamadii kilaasteraan facaasuu waan jedhamu sana qabachuu dandeessu. Kilaasteraan gaafa jedhamu qamadii kilaasteraan faca'e jechuun qamadii tooraan faca'e jechuudha miti. Akkuma kanaati kompiitaroota kilaasteraan kaa'uudha. Ammas kilaasteraan jechuun wal bukkee kakkaanii kompiitaroota baay'ee wal bukkee kakkaanii akkasumas effectively daataa irratti hojjetan taasisuudha jechuudha. Egaa kompiitaroonni kun immoo soofteerii garaagaraa fayyadamu, haardiweerii garaagaraa fayyadamu. So gaafa kompiitara kana wajjin walitti finnu, kompiitara xixiqqoo gaafa walitti finnu, tokkoffaa wanti nuti ol kaafannu istooreejii isaanii ol kaafachuu dandeenya. Gama biraatiin immoo haala salphaa ta'eetiin pirooses gochuu dandeenya jechuudha. So big data clustering software combines the resources of many smaller machines seeking to provide number of benefits. Benefitiiwwan kompiitara kilaasteraan fayyadamu maalidha? Tokkoffaa resource pooling. Kana jechuun
hamma storage keenya ol kaafanna kompiitaroota gaafa walitti hiinee fayyadamu. Kan bira high availability kana jechuun kompiitara tokko irratti daataawwan gosa tokko jiru taanaan kompiitara tokko yoo jechuudha kompiitara biraarra waan jiruudhaaf sarara argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf fault tolerance qaba jechuudha. Kan biraa easy scalability. Easy scalability jechuun immoo kompiitara tokko irratti kompiitara biraa ida'uu dandeenya jechuudha. Kompiitara kilaasteraan taa'e tokko irratti kompiitara kan biraa itti daballee haala salphaatiin horizontaalii scale gochuu dandeenya, itti dabaluu dandeenya jechuudha. Okay. Kan biraa using clusters requires solution for managing cluster membership, coordinating resource sharing, scheduling actual work on the individual nodes. Individual nodes jechuun maal jechuudha? Kompiitara tokko tokko jechuudha. Asitti wanti gochuu qabdan. So egaa cluster kana gaafa fayyadamnu kompiitara tokko tokko membership isaa adda baasuu qabna. Kompiitara kamtu as keessa jira, kamtu hin jiru jennee baasuu qabna. Akkaataa isaanitti wajjin coordinate ta'anii immoo resourceewwan garaagaraa, daataawwan garaagaraa waliin share godhan irratti hojjetamuu barbaachisa. Kan biraan scheduling schedule gochuu qabna. Daataa tokko tokko daataa akkaataa isaatti wajjin hojjetaa jechuudha. Kompiitaroonni sun akkaataa isaatti wajjin hojjetan schedule yookaan time management isaanii hojjechuu fi qabna jechuudha. So cluster membership and resource allocation can be handled. Egaa membership tokko tokko isa kompiitara sana cluster sana keessa kompiitara jiraamuu jiran jennee adda baasuudhaaf resourceewwan garaagaraa allocate gochuudhaaf wanti nuti fayyadamnu software jira. Softwareichis Hadoop Yarn jedhamee beekama. Yarn jechuun maal jechuudha? Yet another resource negotiator jedhamee beekama. So Hadoop Yarn kun kompiitaroota clusteraan jiran kana akka isaan membership isaanii walii isaanii hubataniidhaaf akkasumallee resourceewwan allocate gochuudhaaf kan nu gargaaranidha jechuudha. Kan biraa Hadoop and its ecosystem. Egaa Hadoopin kuni Hadoop Yarn kun maal jenneerra softwareiin kuni kompiitaroota clusteraan akka wajjin fayyadamnu akka resource share goon akka membership check goon nu gargaara jenneerra. So here Hadoop is open source framework. Open source framework jechuun maal jechuudha? Namni kamiyyuu seenee kan itti fayyadamuu danda'u, kan sirreessuu danda'u, akka barbaadetti manage gochuu waan danda'u jechuudha. Framework akkasiiti. Wanta irratti hojjetamu wayii akkasiidha jechuudha. It is intended to make interaction with big data easier. Kanaaf big data keessatti haala salphaa ta'eetiin daataawwan akka salphaatiin irratti hojjechuudhaaf wanta nu gargaarudha jechuudha. It allows for the distributed processing of large data sets across clusters of computers. So kompiitaroota garaagaraa walitti fiduudhaaf cluster kompiitara walitti fiduudhaaf kan gargaarudha. So it was published by Google. Google to hojjetawan kana Google to saawugana jechuudha Hadoop kana. So the four key characters of Hadoop. Hadoopin character akka kamii qaba? Tokkoffaa is economical. Economical jechuun maal jechuudha? Economical jechuun asitti maal inni daataawwan process gochuudhaaf kompiitaroota baay'ee salphaa ta'an fayyadamna jechuudha. We use ordinary computers that can be used for data processing. Kan biraa reliability. Reliability jechuun kan maal jechuudha? Daataawwan kompiitara cluster kompiitaroota tokko tokko keessa waan jiraadhaaf noorii tokko tokko keessa waan jiruudhaaf daataa wal fakkaatan jechuudha. Kompiitarri tokko yoo fail godhee hardwarein tokko yoo fail godhee koppii daataa sana iddoo biraatti argachuu dandeenya jechuudha. Kan biraa scalability. Scalability jechuun immoo kompiitaroota clusteraan jiran sanarratti dhumarratti waa itti dabaluu kompiitara kan biraa itti adda gochuu dandeenya jechuudha. So few extra nodes can help in scaling up the framework. Kan of keessa qabaa jechuudha. Kan biraa flexibility. Flexibility jechuun maal jechuudha? It stores as structured or unstructured data jenneera sila. So hamma barbaannetti akka barbaannetti itti dabaluu dandeenya jechuudha. Hamma storage isaa ol kaasuu dandeenya. Akkasumallee gosa data type barbaanne structured data unstructured data ta'u kan barbaannellee itti dabaluus dandeenya jechuudha. So these are the characters of Hadoop. Four characters: economical, reliability, scalability, and flexible kan jedhu kana sadanidha jechuudha. Okay. Hadoop and its ecosystem. Hadoop has ecosystem that has evolved from its four core components. Hadoop ni ecosystemii dha erga jenneeti wantoota of keessatti qabatu qaba jechuudha. Komponentii gurguddaa of keessatti qabu qaba. Komponentii gara afurii tokkoffaa data management jechuun data sana manage gochuu danda'u. Daataawwan jira sana manage gochuu danda'uudhuma. Access jechuun immoo daataawwan kennaman sana argachuu danda'u yeroo barbaadanitti bakka barbaadanitti argachuu danda'uudha. Kan biraa data sana process gochuu fi dhumarratti store gochuu. So these are the four components of Hadoop. Okay. It comprises the following components and many others. Componentiiwwan garaagaraa of keessaa qaba ecosystemiin sun. HDFS kan jedhamu Hadoop Distributed File System jechuun daataawwan bakka garaagaraa kaanii argachuu danda'uudhaaf
sistema nu gargaarudha. Komponentii nu gargaarudha. Komponentiin kun yarn yet another resource negotiator jechuun inni kun immoo soofteerii dheennera soofteerii kompiitaroota bakka garaagaraa jiran walitti fidee akka isaan daataa exchange godhan akka isaan wajjin communicate godhan kan gargaarudha. Kan biraan map reduce it is a programming based data processing. Inni kun immoo data process gochuudhaafidha jechuun bifa programmingiidhaan hojjetamudha wantichi. Kan biraa Sparkidha. Sparking kun immoo memory sadarkaa memoriitti data process gochuudha. Kan biraa Peak and Hive kun immoo query based processing of data services. Okay. Inni kun immoo bifa database of keessaa qabu natti fakkaata. Haala kanaatiin dataawwan process gochuudha. Okay, HBase kun immoo NoSQL database dha. Data bifa unstructured ta'eetiin bifa barbaadameetiin kan kaa'udha. Okay, kan biraan Kahoot, Spark, machine learning library jedha. Ya, machine learning library warra kuni machine learning inni kun maalidha? Maashinii wantoota barbaannu data barbaachisnu erga barsiisnee booda wanta barbaachisu kennee booda wanta barbaachisu odeeffannoo barbaachisu kan decision barbaachisu tokko akka isaan output nu kennan gochuudha. So algoritmii garaa garaa of keessaa qaba jechuudha jarri kun. Kun sistema sana keessa kan jiranidha. Solar and Lucene searching and indexing jedha. Kun immoo daataawwan search gochuudhaaf yookaan index gochuudhaaf kan nu gargaaranidha. Akka haala salphaan store gochuudhaaf index godhu jechuudha. Zookeeper this is used to manage cluster OZ for job scheduling. Scheduling barbaachisa waan ta'eedhaaf clusteroota computer keessa jiran jechuudha. So this system, this component used. Okay. So these are the Hadoop ecosystem. Hadoop ecosystem data sadarkaa data management itti kan jiran OZ, Chukua, Flume and Zookeeper. Warra kun isaan gargaaru sadarkaa data access itti kan jiran immoo Hive, Peak, Mihot and Avro, Scoop maqaan isaa kana kan jedhaman jiru. Data access gochuudhaaf kan nu gargaaranidha. Kan biraa data process gochuudhaaf immoo map reduce and yarn. And for data storage HDFS and HBase dha. Warra kan kun data storage gochuu gargaaru. So these are the ecosystem, the components of ecosystem of Hadoop. Okay. The next one is big data life cycle with Hadoop. Egaa big data kun life cycle mataa isaa danda'e qaba. Daataawwan baay'ee guddaa ta'an complex ta'an kan yeroo process godhutti life cycle wan garaa garaa keessa darbaa jechuudha. So life cycle kan keessa darbaa qaaf jennee ilaallu tokkoffaa ingesting data into the system. Jalqaba maal gochuudha? Ingest gochuun daataawwan barbaachisan raw data sana fudhanii maal gochuudha? Gara sistema sanatti galchuudha jechuudha. This is the first stage of the big data. The data is ingested or transferred to Hadoop from various sources. Bakka garaa garaa irratti maal gochuudha jechuudha? Gara Hadoop sanatti galchuudha jechuudha. Hadoop kuni softweerii yookaan pilaatfoormii haala salphaatiin big data process gochuudhaan gargaaru jenneerra. So just gara kanatti daataan darbaa jechuudha. Then the Scoop transfer data from relational database management system to Hadoop database file system dha. Whereas Flume transfers event data. So bakka baraaraa darbaa jira jechuudha. Amma daataan RDBMS keessa jiraachuu danda'a. Gara HDFS itti darbaa jechuudha. Process ta'uudhaaf jechuudha. Ingestionidha kuni. Okay. Kan biraan data sana process gochuudha. Dataan sun erga ingest goonee erga store goonee booda storage sana keessatti maal gochuudha? Process gochuudha. And then is stored in the distributed file system HDFS keessatti. Okay. NoSQL services data keessatti haala kanaatiin maal ta'a jechuudha? Store ta'ee immoo Spark fi map reduce kanaatiin maal ta'a? Process ta'a jechuudha. And the next one is computing and analyzing. Step kana keessatti data is analyzed by processing frameworks like Peak, Hive and Impala. Kanaatiin maal ta'a jechuudha? Analyzed ta'a jechuudha. Kana keessatti faayidaan Peak to convert this data using map and reduce and then analyze it. Map and reduce kan jedhamu jira. Processii wayitii. Egaa inni kuni frameworkiin kuni sararratti hojjeta. Hive kan jedhamu jira. Inni kunis map and reduce fayyadama. So haala kanaatiin anyhow wanti guddaa keessatti qabachuu qabdan data analysis gochuu irratti stage jiru akka ta'edha. Kan biraa visualizing the results. Erga process ta'eetiin booda erga analysis ta'eetiin booda maal ta'a jechuudha? Visualize ta'a jechuudha. This is performed by tools such as Hue and Cloudera search.
in this stage analyze data can be accessed by user. So erga hamma kan keessa darbee booda dhumarratti sadarkaa useriidhaaf gahaa ta'etti sadarkaa useriitti fayyadamee waa hojjechuu danda'utti kan gahu levelii visualizationii irra gahudha jechuudha. So these are the cycles of big data with Hadoop. Okay, so just these are all for this chapter, and don't forget to subscribe, to like this video. Warra kaaniifis qooda viidiyoon garaagaraa isiniif waan dhiyeessuudhaaf subscribe gochuun dagatina. Aga viidiyoo biraa wal agarrutti.